Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenya keenya lafa jirtan isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Irreecha wayita kabajamu hawaasni fayyaa isaa akka eeggatu biiroon fayyaa Oromiyaa yaadachiise. Biiroon fayyaa Oromiyaa hawaasni bal'aan ayyaana irreechaa kabajuuf socho'u fayyaa isaa eeggachuu akka qabu marii gamtaa abbootii gadaa waliin magaalaa Bishooftuutti mari'ateera. Dhibeewwan daddarboo ta'anii fi balaawwan mudachuu malan ittisuuf qooda fudhattoonni hunduu cimanii hojjechuu qabu jedhame. Kantiibaan itti aanaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu obbo Gazzaayin Dajanee hawaasni ayyaana irreechaaf gara magaalittii dhufu nagaan dhufee akka galuuf dhaabbileen magaalittiitti tajaajila garaagaraa kennan qulqullina tajaajila fayyaa akka eeganiif qophaa'ameera jedhan. Dhaabbileen fayyaa sa'aatii 24 akka hojjetaniif walii galuun himameera. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Boqonnaa Guutuu irreechi nageenya jennee akkuma hawwiin eeggannu haala fayyummaa keenyaafis of eeggannoon haa taasifnu jechuun himaniiru kan jedhe OBS'dha. Akkasumas ayyaana irreecha magaalaa Bishooftuutti irreeffatamuuf ambulaansonni 20 qophaa'aniiru. Kiliinikoonni fi buufataaleen fayyaa jiran akkasumas hospitaalonni magaalittii fi naannoo ishee jiran hundi qophaa'us dhagaameera. Dabalataan dunkaanonni magaalittii keessaa ni dhaabamu jedhan hoogganaan kun. Namoonni qoricha fudhachaa jiran illee yeroo gara irreechaa deeman qorichi isaanii irraanfatanii ba'uu fi akka hin qabne dhaamanii yoo akka tasaa irraanfatanii ba'aniif dhaabbileen fayyaa qorichoota akka kennaniif qophaa'ameera. Godina Arsii dhiyaa aanaa Suudeetti kaleessa ayyaanni irreechaa kabajameera. Godina Arsii aanaa Suudee ganda Haliila Aanoleetti ayyaanni irreechaa karaa duudhaa aadaa fi safuu uummatichaa eeggateen bakka hawaasni bal'aan argametti haala ho'aan kabajamuusaa waajjirri koominikeeshinii godina Arsii lixaa ibseera. Waggaa waggaadhaan uummata Oromoo Kitilaan hedduun lakkaa'amu biratti si'oomnaan kan eegamu ayyaanni irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadee dhuma torbee kanaatti ni kabajama. Oduma wal fakkaatuun dheengaddasii godinuma kana aanaa Dodolaa fi godina Shawaa dhiyaa aanaa Dandii magaalaa Ginciitti bakka ka'umsa laga Awaashitti ayyaanni irreechaa kabajameera. Ayyaanni irreechaa ayyaana aadaa fi duudhaa Oromoo biratti isa guddaa ta'e bira darbee akka addunyaatti illee hawwata turizimiif oolee lammiileen biroon kan biyya alaa jiraatan ayyaana kana kabajuun Oromiyaa daawwataa jiru. Haaluma kanaan gareen artistoota biyya Neepaal ayyaana irreechaa irratti hirmaachuuf Finfinnee kaleessa galaniiru. Gareen artistootaa kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee wayita ga'u hooggantoota olaanoo Komishinii Turizimii Oromiyaatiin simatamaniiru. Garichi torban turizimii Oromiyaa fulbaana 21 hanga 23 bara 2017 akka lakkoofsa Gi'iiziitti kabajamu irratti hirmaachuuf hojii aartii biyya isaanii kan dhiyeessan ta'uu odeeffannoon biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbileen misoomaa Chaayinaa Itoophiyaa dhiisanii gara biyyoota ollaa deemaa jiraachuun dhaga'ame. Abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen misoomaa Chaayinaa kan Itoophiyaa keessatti hojjetaa turan amma biyyoota ollaa filatanii haratanii gamisitti deemaa jiraachuu imbaasiin biyyattii beeksiseera. Dhaabbileen Chaayinaa kan guddina diinagdee Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qabu ture jedhaman amma gara Keeniyaa, Yugaandaa, Tanzaaniyaa deemuu filataniiru. Baasii doolaara biiliyoona 5 piroojektota misoomaa 2,000 ta'an irratti bobba'anii kan turan biyya kanaa bahuu kan filatanii fi biyya kana keessa haalli hojii misooma sabatiinsa qabu hojjechiisuu dandeessisuu dhibuu isaatiin akka ta'e dhaga'eera jedhe barruun Kaapitaal Itoophiyaa jedhamu. Biyya kanatti bakka bu'aan dhaabbilee misoomaa Chaayinaa kan maqaansaa Andii Wuu jedhamu keessattuu rakkinni nageenyaa hanqinni sharafa alaa akkasumas carraan daldalaa dhiphachaa deemuusaa fi ashuuraa tasgabbaa ta'ee dhibuun warra gurguddoo hojii isaanitti gufuu ta'anidha jechuun ibsaniiru. Oomishaaleen alarraa isaan galchan akkasumas kaffaltii ashuuraa irratti maamiltoonni isaanii gammachuu hin qabani. Nageenya daldalaa galaanarraa fi loojistikii wal qabatee akkuma addunyaattuu ulfaataa jira. Kanaaf mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni daldala biyya kanaa irratti xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabanis dhaamameera. Ministeera Jaalaa Somaaliyaa irratti sagaleen amantummaa akka kennamuuf gaafatamuun dhaga'ame. Miseensonni caffee yookaan paarlaamaan Somaaliyaa dandeettii fi fudhatama qabaachuu ministeera dhimmoota alaa biyya isaanii irratti sagaleen akka kennamuuf gaafachuu eegalaniiru. Miseensonni caffee biyyattii ministeerri dhimma alaa
Ahmed Faaqii hanqina dandeettii hojii bakka jiranii waan qabaniif caffeen sagalee irratti haa kennu jechuun sanbata eengaddaa yaada dhiyeessaniiru. Maddeen oduu biyyattii miseensota caffee yaada ka'umsa sanaa dhiyeessan wabeeffatanii akka jedhaa jiranitti yoo ta'e Ahmed Faaqii rakkina dandeettii qabaachuun alatti pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed wajjin hariiroo akkaan jabaatee qabaachuun sababadha. Ahmed Faaqii fi Hassan Sheikh Mohammed Itoophiyaan dhimma ulaa galaana Somaaliland wajjin eegalte yoo dhiifteen alatti hin teenyuuf jechuun deddeebisanii dhaadachuun beekamu. Torbee darbe keessa mootummaan Itoophiyaa yoo waan itti jiru sana dhiisuu baate mormitoota isaa hidhachiisuutti seenna jechuun isaanii waan yaadataman keessaa isa tokkodha. Haleellaa xiyyaaraa Sudaan keessaa mana jireenyaa ambaasaaddara Araboota Gamtoomanii irratti raawwatamuun dhaga'ame. Har'a ganama Sudaan keessatti haleellaan xiyyaaraan taasifameen manni jireenyaa ambaasaaddara Araboota Gamtoomanii haleelamuusaa ministeerri dhimma alaa Araboota Gamtoomanii beeksise. Ministeerri dhimma alaa Araboota Gamtoomanii ibsa baaseen haleellaa mana jireenyaa ambaasaaddara biyyattii irratti raawwatameen gamoon manni jireenyaa ambaasaadarichaa guddaa miidhameera. Garuu namni miidhamuu fi dhiisuusaa homaan ibsine. Itti dabaluunis gochichi akkaataa seera waliigalteewwanii fi aadaa hariiroo dippiloomaasii biyyoota gamtoomanii kan cabsee fi itti gaafatamummaan kan itti hin dhaga'amnedha jedhee gamoolee embaasiiwwan biyyootaa fi manneen jireenyaa hojjettootaa embaasiiwwanii eeguun barbaachisaa ta'uu yaadachiiseera. Dhimma kanaan wal qabatee qaamoleen wal waraanaa jiran yaadatti hin kennine. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan kanaan dura waldhabdee Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru keessatti Araboota Gamtoomaniin humna addaa Sudaaniif meeshaa waraanaa dhiyeessitee na waraansisaa jirti jechuun himachaa baheera. Biyyattiin ammoo lakkii waan kun sobaadiidha jechuun himannaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaan irraa dhiyaateef kufaa taasifteetti. Lola ajajoota waraanaa Sudaan lamaan gidduutti ka'een lammiileen biyyattii kumootumaan kan lakkaa'aman lubbuu galaafatee kitila 10 ol ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaasee kuma dhibbootaatti kan lakkaa'aman ammoo miidhaa cimaaf saaxilee biyyattiin goolama siyaasaa keessatti akka kuftu taasiseera jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Sudaan keessatti nagaan akka bu'uuf Ameerikaan ergamaa ishee gara Finfinnee fi Naaroobiitti ergiteetti. Lolli Sudaan keessaa inni amma jeneraalota biyyattii lamaan jidduutti erga eegalee ji'oota 18 ta'ullee ammallee lubbuu namaa fi qabeenya biyyattii nyaachuu hin dhiifne. Erguma gidduu kanaatti ajajaa waraanaa biyyattii jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan magaalaa guddoo Kaartum harkaan deeffadha jechuun ajajaa humna addaa biyyattii jeneraal Mohammad Dagalo irratti haleellaa bananii namoonni du'aa fi qeerraa buqqa'aa jiru. Ameerikaan biyyattiitti ergamaa addaa gootee kan muudde Tom Perello jarri lamaan dhukaasa akka dhaabaniif Saawudi Arabiyaa fi Switzerland keessatti yaalii taasisaa turani. Ammas lolli dhaabbatee gargaarsi namoomaa akka kennamuuf nagaan waaraa akka bu'uuf Tom gara Finfinnee fi Naaroobiitti ergamaniiru. Magaalota kana keessa kan jiran dhaabbilee siivilii bakka buutota baqattootaa fi qaamota dhimmi Sudaan isaan ilaallatu jedhaman dubbisuuf dhufanii hojii eegalaniiru. Kaayyoon isaanii mootummaan ce'umsaa hunda hirmaachisu akkatti dhaabbachuu danda'u qaamota kana wajjin mari'atanii aanjessuudha jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.